yoo waliin taane gaa waa hedduu dabarra mitire. Ambo University keessatti illee assistant lecturer ture. Anka nisaati te ali odishe beekan. Dabbaa bitatanii isin gowwomsaa jiran. Video baay'ee namatti toluu fi nama bashannansiisuun walitti deebinee jirra hanga dhumaatitti daawwadhaa gara videotti. Dhalaan yoo diddibachuu dhiifte marko ni fokkatti. Wallaan ni fokkatti. Yaachisaadha. Saniifuu diddibachuu qabdi. Magaalaa raabsachuu jira. Magaalaa bareedina magaalaa bitatan. Bisa sanduuqa bitatanii didibatanii akka sirrafanii ganama kaanii firraa dhiqan. Rafanii ganama bareedanii haa. Gisee san firraa dhiqan. Kana itti cisiisanii baasiyatu. Gotaa shamarran tokko naarrabsaa jirtanii gudii keessan baasee jechuudha. Maaliif gudii keessan baasu miti anaaf gabaadhaa nagadaddeen jiraadhaa kunooti haarawaa biteen dhufee aynata afurin qabaas tokko isiniin agarsiisa. Ijoolleen dhiiraa jaartii keessan manatti dhiistanii dhuftanii gorora asirratti coccobsitanii ijoollee TikTok irra argitanii jaallatan tokkoffaa filitariidha akkuma na walawwalee jiru kanatti lammaffaa kana tutmayaa jaan immoo ni jira inni kan sponjii isallee isiniin agarsiisa jechuudha. Kuni dabbaa bitatanii isin gowwomsaa jiran. Jaartii keessan dhiistanii of hin gowwomsina. Kunooti ammas. Kuno ammammoo. Inni kun kunooti. Kuno argitanii kanaa jechuudha kanaan isin shawwadaa jiranii kuni stretchidha laala nama qalloodhaaf ta'a jechuudha kun. Kun nama qalloodhaaf ta'a. Kun qallaadha nama qalloodhaaf ta'a laala. Nama qalloodhaaf ta'a. Nama qalloodhaaf ta'a. Inni kun immoo nama furdaadhaaf ta'a. Nama akka kiyyaama bicuusii yaani ballatu akkana isaaf ta'a jechuudha. Kun akkana. Maaliif hin ba'a? Inni keessaa immoo hin ba'a. Birrii 160 ani immoo birrii 200 hin gurgura. Maaliif ana akkana hawwaxxa'u gabaadha. Kun hin baha keessaa. In gala deebee gala miicuu ni dandeessan isa kana qofa miicuu ni dandeessan kana lamman keessaa baaftanii kana miicuu dandeessani duwwaa isaa dubartoonni jechuudha miicaa ammoo bareedduu miti yoo miicamne na akkas kunoo ijoolleen bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaa maqaa keessaniin dhahu ijoolleen baay'eenis na gaafataa jirtanii lakkoofsa kennuun keenyee naan jettanii FB kiyya jala fatiyee fiqirannaa jedha FB koo jalatti ni kaa'ee jira barreessee achi jala fudhattanii na dawwaluu dandeessanii bakka barbaadanitti Dubaayii isa ta'u Saawudii isa ta'u eessayyuu Beeruutii isa ta'u Kuweetii isa ta'u isiniif hin ergaa warri magaalaa kana keessa jirtan immoo rakkoon qabu isin bakka jirtanitti isiniif fiduu danda'a poostaa beetiidhaan isiniin ergaan jedha galatoomaa miicama kun miicaman irraanfatina hin miicama jechuudha. Kuni booddee gala erga miicamee gogee ka'e. Akkasii jechuudha. Naan irraanfatinaa isiniin jedha waan kana fakkaatuun qaba. Ammas kunooti inni akkasii bakka hin bareeda. Gizee qabamu dabbaa fakkaata garuu jarri dhiiraa gizee qabdanii akkam yoo marfeedhaan tuqxanillee ittiin dhaga'amu jechuudha laala. Kuni amma kun hin miicamu. Kun hin miicamu yeroo hundaa uffatina. Yeroo sargii deemtan qofa uffattanii kan waan hin miicamneef. Galatoomaa isiniin jedha yaa'u na jajjabeessaa share duis godhaati na jajjabeessaa guys. Raachuun nama akkamii ture mee afaan masaarraa haa dhageeffannu. Mana baankiin hojjedhan ture yeroon TikTokii jalqabu aartii kana baay'ee waan nan jaalladhuuf na mana baankii keessaa riskii fudhadheen aartii nan hojjedha kanaanis nan milkaa jedhee yaadeen mana baankiirraa resign godheen TikTokii kanarraa hojjedheena. Ambo University keessatti illee assistant lecturer ture. Itiyoo FM keessatti Itiyoo FM 107 tuqaa 8 irratti sagantaa Life is Good jedhu Amaariffaan host nan godhan ture. Amma immoo Trident Oromooti. TikTokiin kun beektaa appiin kun kan akkas jaalatame researchiidhaan waan hojjetameef. Amma fakkeenyaaf argitee taanaan generationiin kun patience hin qabu, obsan qabu. So kana yeroo researchii kana hojjetanidha. So viidiyoon nuti TikTok irratti itti jalqabu gaggabaabaa ta'uu qaba.
sakandii 10 sakandii 20 yoo ta'e baay'ee viral deema. Maaliif TikTokiin algooriizimiin isaa akkasii. Viidiyoon itti aanu tapha hedduu namatti toluu fi nama bashannansiisuu haa daawwan. Maaluma qorqoraa wanti bilbila kanarraa maaluma tuttuqxaa. Yeroo hundumaa bilbilaa fi jikee walirra. Simaanuu sammuu keessa na doochuunni. Maaluma gootati kan. Wangeela ka dubbii sagalee waaqayyoo akkamitti iddoo jirtu teessee dubbista akkam goota. Wangeela dubbisaa harta hammata. Maal goota? Arginu. Maal goota? Isa malee waan ta'u. Kan mana gubbuu dhiisiti natti wacuu dhiisiti. Ol galee mucaa koo raffi fadhaati. Dhaqiitti daayibbarii bitiif. Ani mee yoonni fincaa'ee yoonni nageen kuufute hime an biteen dadhabu mucichi mee hin guddatu hin guddatu mana fincaa'ee irra taa'uu dadhabee mana kee. Guddisiinsiin hin jedhuuti dhaqi daayibbarii mucaa koo bitii kottu ol galee raffi fadhaa bo'aa jiraati. Anu daayibbarii maa fedheen sii kuu ga'e. Amma. Tole nan bita. Haala mucicha gadi ba'ee fincaa'u deemuu ni danda'e. Daayibbarii bituu. Wangeela jedhee waan biraa hojjechuutti jira. Hello. Hela. Nagaadha mini? Nagaa. Sirra isaa kadhatu maali gaa? Yoo bilbila kootii irratti yoo bilbiltu yookaan lakkoofsa bilbila kootii warra gabaa dhufan itti naan argitu ati. Ani sayyuu miti naa bilbiluu koo dhiisuu miti. Yeroo kanatti meeti jaalala akkasii na barsiiste ana nama jaalalan beeku. In fakkaata nama isaa amma dhuguma situ jaalalan beeku? Ana nama ijoollee xiqqoollee ilaalee hin beekne. Jaalala haadhaa malee jaalala shamarranii hin beekne jaalala na barsiistee ani mucaa wallaalaa. Yeroo akkasina irraa fagaachuu yaaddu mee xiqqooma ishee sitti ulfaatu isa qofaa miti ati maal akka taate beektaa maal akka taate beektaa ati anaaf dhiiga koo dhalaa dhiiga taate idda koo keessa deemta laa akka baabura Jibuutii fi Finfinnee keessa deemu dhiiga koo taate idda koo keessa sochoota kana qofaa miti ati abidda onnee koo irraa boba'u irratti boqqolloo macachaa kana qofaa ati sammuu koo keessatti shaaworii galaa ati waan hundaa koodha ati akka lubbuu kootiidha maaliif waan hunda koo keessa jirta babal'isee sitti mufi ati keessumaa natti mi'oofta damma koodhati damma koo sana damma sana buustee gara gabaatti gaala dammi suni maaliif yeroodhaan bu'uu qaba. Yoo shubbisan akkanatti baay'ee namatti tola. Garuudhuma irratti. Askooto asiin jira qallayyoo mudiifoo wamigira bishaan Addis Ababa ol daruura moogaad tururaani bishaan Addis Ababa duratu maqaan duratu lani ol daruura moogaad tururaani kotuuti nadungadu duratu maqaan duratu lani askootu asiin jira arisiyaa salaawa lagaan jira. Yaadaaniin barbaadu waan akkayyuu yaadu yaadaaniin barbaadu waan akkayyuu yaadu salaamii aboontu bagaa dhufte kootoo. Namoonni sirba afaan Oromoo irratti taphataa jirtan sirrii miti dhiisaa. Godina Booranaa namiyoo iddoo addaa bokkul booma jedhamutti horsiisee bultoota hongee miidhamanii fi faawundeeshinii artist Hacaaluu Hundeessaa bolbisaanii birrii miliyoona 14 qochisiisuu fi haati warra Hacaaluu adde Faantuu Damise habuura haawuni hojii laayyuu eegalchite. Haati warra artist Hacaaluu Hundeessaa adde Faantuu Damise ummata Booranaa hangafenna haceen guddoo isaan jaalata. Horsiisee bultootii Booranaa hongeen yeroo miidhamanitti waan qabnu bira dhaabachuu kan agarsiisuu fi piroojeektii kana birrii miliyoona 14 hojii eegalchiifnee jedhan. Har'agaa haceen
darbullee qaamaan yaadaa fi waan hundaan nu keessa jira. Injiraatas genereeshiniin isaa immoo waa hedduu gara fuulduraatti hojjetee yaada. Faawundeeshinii Hacaaluutiin Hacaaluu Hundeessaatiin har'a Booranatti argamneerra. Booranni gaa hangafarraa kaana. Kaayyoo kana kan qabannee dhufnu kophaa keenya miti. Sinnu cinaa jirtu. Uummanni keenya akka jirutti nu bira jira. Yoo waliin taane gaa waa hedduu dabarra mitiire. Waliin taane kaayyoo har'aasitti bu'uura keenya kana gaafa galmaan geenyu gammachuun koo guddaadha. Aceenis baay'eetti gammadee yaada. Egaa waaqni nuuf haa milkeessuun jedha. Ijaarsi piroojeektii kanaa marsaa duratti kuno eegalleetiin jirra. Hojii ittaanullee uummata bal'aa Oromoo keenya abdannee itti fufsiisanii hojjennaa jedhan. Har'a tokko jennee calqabne irraa akka fedha waaqaatti akka fedha keenyatti otoo hin taane akka fedha waaqaatti gara fuulduraa piroojeektii kana xumurree uummanni nuti jaalannu uummanni Aceen jaalatuu fi uummanni ani jaaladhu akkasumatti warri wal jaalannu akka itti fayyadamu abdiin qaba. Kuni feezii calqabadha. Piroojeektiin inni guddaan siviil workiin itti fufaa jechuudha. Ammaa fi isa kanan baafannaa idda kana baafannee booda immoo siviil workiin isaa qarshiin isaa gara miliyoona 14 ol ta'a. Isa gaa waliin taaneetu walumaan barbaanneetu hojjannaa kan jedhu abdiidhuma. Sin godhadheen dhufa waaqadha abdiin keenya waaqa gaditti immoo sin jirtu akkasuma jenneetu wal qabannee deemnaan jedha. Egaa warri kontiraaktaraas wanta kana dafanii xumuranii akka nuuf kennan abdii isaan irraa qabna. Already wantiin kun waan xumuramedha. Maashinillee ka qotu yaabeello jira. Agriimentiin keenya gara meetirii 100ti. Yeroo gabaabaa keessatti hin fixanna jennee yaadna. Waan baay'ee namatti tolu hojjetaa jirti. Viidiyoo kanniitti akka bashannantan akka barnoota irraa argattan abdii guddaa qabaa. Yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.